buyya simiti. Mucaa tokkotti dhaga'ihaa Itoophiyaa beektaa? Niitoorkiin hedduu namaaf hin dalagu. Waayifaa naamannee jira muudina qabachu jira. Marmoo yoo naqamu. Sii guuta waa isaa sii guuta maaliif si guutes? Kan jaa sii guuta walli. Aboo hoyyaa. Kan jaa sii guuta maaliif si guutes? Cufadhu dhimbo amma yoo barbaadde. Laa rakkoon qabu mucaanii ganda keenyaa innaa galuu barbaadeensaa. Nuti yaada waliin baane ushin jujuraani bara akka biraan akka qabda hamee maaltu si dhagamamee gammachuu irraa maal ibsichu. Wala makanii sinarkiin akka nama amata sinarkiin na fakkaata. Gammachuun obboleettii tiyyaa gammachuu kiyya akkam maaltu si dhagama naan jettu baay'ee natti toleera maashaallah. Rakkoo bakka jirtu san keessaa bahuu kee, cinqii san keessaa bahuu kee, barahaa san keessaa gubaa san keessaa bahuu kee, biyya qabbanaa haadha kan kee bira galuu kee. Waan kana caala namatti tolu maaltu jira? Namummaa. Kana oftammaa. Kana oftammaa tillee. Kana ofta bas. Dhugaa miti reeku. Ooba san keessaa halkaniin baatee baa'uusaa hambaa jala kurrrr godhaan taasa'uu kana keessaa bahuu kee. Galgala. Kana oftammaa. Dhuga maal? Obboleessi kiyya fuudheeti. Abang wal bera hari namni ni nafa malu mani kana. Ush. Kalau Ati tidak boleh. Hindi nasok na. Wallahi lubu yani nafa najis. Ano ustam? Maal din nafa sejis? Ay. Okay. Hindi ka. Olbuti. Olbun ni redam ni kot tamma gaributan indiru. Maka. Oh mani bar manef de baratis. Family. Ha? Mani manef de sinje. Manef de ni beta. Di siya tumma tajar jarti man sila jese lubiya tam alama kera fokus ko. Wai Fatisha, wai Fatih Muhammad. Ani namna ka kadi fatana gode nu manjuru bat. Ad-dunya gutun tu mani bukati odufte. Akka kiti enu namni na gammachiisu jiru tiitoo kee gama dadee waggaa 5. Fataa jedheeti. Eshi? Yadda Maali nargi. fataa jedhe? Garaa kan keetii bara namaa siin goone ani makanaata sababa malee anoota akkasiin goone. Qulqullummaa garaa keetii. Fayyaanummaa garaa keetii. Aarife? Kee waan saffii diree? Nama ifa gal. Laarji fituu qoqqee. Si galchina nutis. Si galchina. Kee lafa. Aara si nagaa deemiti fidii waan isin jedhee fidii. Oke lubu ya me aman awal khay gammachuu gammadara maaltu si dhagayama nin ana bureechi tanti akkanatti si gammaduuf maaltu si dhagayama gammachuu awal khay noo ibsi. Awal khay dhaabadu. Taa'ee wayyu. Awal khay. Ha? Awal khay. Ah, this nuku barki. Maal jedharee ol ka'ee lubbuyyee maal waazab dammallee ol ka'ee bitattaa ina irraan dhiiftu ati. Amma ol khay yoo ta'u araf waan biraan jettu arafatti ati biyyatti galuuf yaa buleetii qaalisiif gammadee jettee gammachuu ibsu qabda. Ka dhaqsoo. Waan ati jetti hanga ati barbaadde siif jedha si gammachiisuuf. Ishii qaaliitiyyaa. Ayyee. Ol kaa. Kantiin. Jina bete awana radam si arife. Ita nan balleeshin. Asaabiin awwal. Ol ka'ee. Ka'ee. Okay, dapat dulu. Mai tarfe. Ya kan? Fatih ya, ini di titik kata. Selalu pun nama kan nanti ini kan aku beri sakya. Salah nanti lagi. Kalau tak berdinjo umur kai. Alkere. Kino tiga. Kamera berabar ini rata. Ichi dem gamas dem. Lubbuyaa mallee nu dararta nama garaa sin nyaaddu nama guddaadha bar nama olii gadhoofanii miti. Guddaadha. Simaaf jedheeti malee kabajaa kee kino. Ichi shideme. Gamas shidee. Kirjai. Kirjai. Shidee. Gamana shirje. Okay. Gamana dem.
روح يلا. قبل يا مي mana kayak sesuatu saya marah sangat saya serius sangat serius mana kana tirasi safuri fit labadu ibsa ye gammachu anga gammade chidem gamas dem chidem Terasi mal ko rin buye. Romana adida tirasi debse ye dem debse Ha? dem debse tirasi aye dabar demi nagachu debi arga khanke walitti fidi tara torba arafati tenya tiyanjut arafati tenya biyati galuf batam tikubreti tiya gari si gammadin jira amalle akasumatti walitti dabe buta budu si qaba gammadin jira jin Arafati tiya oboleti tiya kali kulkullu tiya kali. Darara san keessa bu'aa san keessa maatii kee biratti galuu kiyyaaf baay'ee akka gammadee jira. takka tara jasiyaf Arafaan tiyya obboleettii tiyya qaalii nama garaa qulqulluu gubaa dararaa Somaalee san keessaa bara hambaa keessaa galtee maatii keetii wal arguu keetii baay'ee gammadee jira. shani siyaf Kana ofdam bakka inni shani bakka maltu fidin gammanne jechuu bar fati make it ardebi hingammanne jechuu wallahi naaf hingammanne fati shaaqayyo Arafaat qulqullittii tiyya obboleettii tiyya qaalii rakkoo san keessaa baawuzaa jala dhaabattee harkariina kan sa'u san keessaa gara maatiitti galuu keetiif baay'ee natti tole gammadee jira. Mee aye afurii siyaf koy khaarifee maan irra dhaabbatta afurii siyaf Arafat tiyya qaalii jinjana Somaalee lakkoofsa kee askeetti siin jechuu san jalaa baatee akkanatti tana ofta marmallaa gisee doonee tabii kasa bochi jetti oromoon eegaa kanaan natti ta'uu kee kanaaf gammadee jira. aye sadii siyaf Arafat tiyya qaalii galgala baawuzaa jala fiittee mulla gadaa baatee ofii ibsee natti haasa'u san jalaa bakka rakkisi baasee gammadee jira. lamaa siyaf lubbuyyee Kana ammaan deemu reetaa ture. lamaafi Arafat obboleettii tiyya qaalii qulqullittii garaa adii dararaa san keessaa walumaa galatti faamilii kee haadhaaf abbaa kan kee bira deebi'uu keetiif baay'ee gammadee jira. takkaa siyaf Arafat obboleettii tiyya qaalii takkaa siyaf daf qulqullittii tiyya kabajamtuu ofii gurraattii garaa adii obboleettii waaw wayyiyyee nagaa hammaatii baay'ee gammadee jira. Baay'inni keessan immoo warroonni haftanis nama ulfa qofaan osoo hin taane keessa isaa nama hubatu rabbi isin haa godhuu naamsa kiyya naa eeyyamu amantaa ture. kottu bakkaa lubbuyyee wallahi kottu Taa'ure taayitaa lubbuyyee ayyee kaminta wayyoo akkamiin ta'a. kana oftamu Arife. Anis muje. Jiitu Aggaaro galatooma jiitu Aggaaro thank you warri na jaalatta warri na kabajan isin rabbi sinaa kabaja rabbi sinaa jaalata isin jaaladha isin kabajaa. والله فتشة باي ست كمان Jazbaa نجرا barbaadis. سيمبون نجرا نما غاري تو كسر نجرا ما شاء الله تاكيو غلطهم Gombosaatu يتلو abur jaalla. Waan feete hoonaan jette waan feete hoonaan godinaan jette niin godha maaltu si gashi maal si dagal. Korkaasaa akkana kan hin dadhabne korkaasaa Maali? laalaa asii haasaa komentii haasaa. Maal sin maali rakkoon? Jiitu Aggaaro
Foozi. Galatoomi wallahi. Hedduu nu Jaalatamaa gammachiifte. kabajamaa. Ati shaakoo hedduu nu gammachiifte wallahi. Thank you. Thank you Buyya fam. maal jirta duba? Jiruun maal fakkaatti? Maatii jaalalaa isin jaaladha isin hunda geessinu. Jiruun bareeddu Ooluu jaase. sibira akkam mee amman sibira akkami jiruuf jireenyi maal fakkaatti? Biraa qabban hin jettu. Wallaahi hay gammachuun kee. Oh my god. Arguu caala waan na gammachiisu hin qabu. Inshaallah fuuldurattis kanaa olii nama gammada. Rabbi si godha. Kana oofte. Inshaallah kanaa olis ni gammadda. Okay? Izni rabbiitiin. Oo rabbi jedhe. Bareedeetiin jira amma meeqaan bareedan ilaalame. Malee bareedde keessaan beeksisaa bar bareedinni kan kee mul'ata akkana sirraa amma. Kan oofte ammaatillee. Garuu jiitu my love thank you. Kan oofte. Dhugumaan siin jedhaa jira. Bareedina uumamaa ni qabdaa sandaran sirraa mul'ate ammas. Bareedina kan keessan barahaa ambaa, siqaayii ambaa, rakkoo biyya ambaa, aduu biyya ambaatii fi gubaa biyya ambaatu si keessa gadi qabe. Sandaran amma gamaatii kee biratti argamte immoo bareedinni kee daran mul'ata. Duraa keessaan bareedduudha, alarraan bareedduudha. Sandaran immoo keessi kan kee qulqulluu si ta'ee maatii kan kee bira jirta. Waanis siin jedhu shurraaba kana kan ifirraa baase. Adii uffachuu qaba edaa harri guyyaa gammachuu geessiti. Wayyaa inni irraanfatte. Eewwaa. Uummata rakkina barnaafeeti. Cinqaan goota. Hojii keessa nyaadha. Yaa rafaat waan isin goota. Rafaan jiru onfa. Lixaffachuu.